Borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhagahame Hacaaluutu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Waggaar'aa yoona kana Oromoo ta'ee mataansaa kan gaddaan hin waxalamne boo'ichi ijasaa keessaan baanee xiiqiin onnee isaarratti kan hin rakkanne baadiyyaas ta'ee magaala keessatti Oromiyaa guutuutti daandiin hin cufamne foddaan televiziyoonaa dhugaa kan garaafisaa ta'uu fakkeessanii lammii fakkaachuuf gaddi hin labsamneen ture. Kaan imimmaan naachaan halkan qalatee sirbaa bulee ijaan imimmaan garaachaan gammachuusaa nuuf labsaa ture hin hafne. Kaan immoo dhuguma yaa ceekoo jedhee boo'ee mantararee lafarra gangalatee lubbuusaa qaalii hanga kanfalutti daandiitti kufee kan hafes tokko laman ture. Kaan immoo ati du'uu keerraa ani otoon siif si'a kuma du'ee jedhee reeffi Haacee du'e nagaadhaan haa boqotuuf gara maatiitti qajeelchee ati yakkamaadha jedhamuun mana hidhaatti kan darbatame ijji sabaas hin dhimne. Kaan immoo siyaasaaf erga Haaceetii jedhee abdii kutatee miila koof ija koo jechuun biyya kana gadhiisee kan bahes tokko lama miti. Qabsoo uummanni Oromoo jaarraa tokkooliif gaggeessaa bahe goota akka qaaraa ta'ee diina gubu kana dhabuutti laaffachuun dirqama sitti ta'e. Hacaaluun yeroo afaan isaatiin dubbatu ani nama hin barannedha garaa guutuutiin akka nama siyaasaatti xiinxaleen dubbachuu hin danda'u. Kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa walitti fideen walitti michoomsuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu anaaf dhugaan dhaladheettiin guddadhe dararaas mana hidhaa keessatti ittiin hin arge dhugaa Oromoo baadheen jedha. Oromoofillee akka inni qaalii ta'e afaanuma isaatiin dubbata. Gaddi artist Daadhii Galaan Usmaayyoo Muusaa fi Eebbisaa Addunyaa Oromoo keessaa otoo hin qooriin Haacaaluunis deemeetti dabalame. Haacaaluun waltajjii sirbaas ta'ee kaan irratti ol bahee gaafa dubbii yookiin hojii isaa dhiyeessuun eegalu uummata isaa jirtuu jedhee afaan isaa saaqqataa. Uummata Oromoo hundattis bakka jiruu nagaatti dhaammata. Ofii jiraachuu isaa weelluutiin gaafa ibsu immoo maalan jiraa jirraa eessa jirtuu jedhee jecha jirtuu jettu kanaan biraandii yookiin mallattoo mataa isaa godhateera. Galmi Barkumee iddoo Hacaaluun seenaa biraatti dalagedha. Guyyaa sanallee eessa jirtuu jedhee hirmaattota onnachiisuun geerarsa eegalee. Gaaffiiwwan gurguddoo uummanni Oromoo gaafatu keessaa tokko dhimma magaalaa Finfinnee kan ta'enis gullalleen kan tufaa gaara bichuutu ture galaan Finfinnee marsee jechuun Finfinneen kan Oromoo akka ture Haacaaluun weelluu isaa keessatti katabeera. Waa'ee du'aas waltajjiiwwan garaagaraatti weellisaan kun dubbachuun isaa hin oolle. Keessumaayyuu harmeensaa yaa mucaa koo gara biyya hambaatti bahii tarii si ajjeesuu ni danda'u diinonni kee baay'eedha jettee yeroo isa gorsitu yaa guddattuu koo maaliyoon du'e lafan siilessaayii silaas dhaabadheen hafaayii du'atu oolamoo jedhee isaanitti dubbata. Osoo fagoo gahaa jennee abjuudhaan eeggachaa jirru halkan tokkotti Haacaaluun nu jalaa gabaabbate uummata Oromoof gumaacha guddaa buuseera. Inumaa diinni kan isa nyaate otoo inni albama isaa sadaffaa dalagaa jiruuti ture. Maal mallisaa albama guutuu sirboota 14 of keessaa kan qabu yeroo ta'u mata dureef maali mallisaa kan jedhu immoo Oromoon garaa laafeessaa akka ta'e garaa laafummaan isaa immoo qabsoo kana gara fuulduraatti fudhachuuf diinaaf salphaa akka ta'e kan inni itti dubbatedha. Walumaa galatti albamni kun sirboota inni qabate mata dureen tokkoffaan eessa jirtaa, lammaffaan ilma namaa, sadaffaan kuullee koo, arfaffaan foon irraa citee, shanaffaan goota koo, jaaffaan kan si dinqu, torbaffaan galatoomaa, saddeettaffaan maali mallisaa, sagalaffaan
Nangaabbee 10ffaan xiqqaati guddaa caalee 11ffaan sagalee keetii nawwee 12ffaan haadha wabii 13ffaan ajaa'ibaa fi 14ffaan naqarqaarii kaa kana dura walaloonsaa yeedaloo gara biraatiin kan bahe ture. Oromoon Haacaaluuf eenyu akka ta'e Haacaaluunis Oromoof eenyu akka ta'e durumaa wal kan beekanidha. Uummata Oromoo irratti dhiibbaa uumuun jaalatamummaa fi dinqisiifatamummaa qabaachuun Doktara kabajaa Obbo Lammaa Magarsaallee ni caala. Haacaaluun gareef yookiin murnaaf yeroo bitamu gonkumaa hin argamu. Haa ta'uutii garuu ololli garaagaraa irratti oofamaa turaniiru. Weellistoota kaaniif akka abbaa gorsaa ta'e illee ni tajaajila. Akka weellistoota ammaa ijaan argaa jirru garaaf hin bitamne. Oromoon qabeenyi socho'aa qabaachaa ture tokko Haacaaluudha. Haacaaluuf illee qabeenyi isaa dhaabbataan uummata Oromoo ture. Qeerroo gaafa jedhu qeerroo hanga qarreetti ijoollee hanga jaarsaatti sagalee isaa kan hin dhageenye hin turre. Yoo dubbatu afaan isan darbu lubbuun lammii yeroo dabartu hirriba kan isa dhorku mataas kan isa dhukkubu Haacaaluun gootummaansaa akkuma sagalee isaati. Hangafa isaaf kabajaa quxisuudhaaf ulfina yeroo kennu malee Haacaaluun of tuulummaan sagalee isaa yeroo dhageessisu miidiyaa kamirrattuu dhagahamee hin beeku. Waa hunda dursees Haacaaluun kan beeku kabajni inni kabajamu uummata isaa waliin qofa akka ta'e yeroo masaraa mootummaa kiiloo 4tti waamamu artistoota Oromoo hedduminaan jiran keessaa inni qofaan bakka sanatti waamamee argamuusaa komii dhiyeesseen eenyummaa isaa ofittoo akka hin taane daran guddiseera. Otoo kaaniitii hunduma kana keessaa caaleen anatu bakka kanatti waamame kabajni kunis hinnaaf mala jedhee afaan qabatee taa'a ture. Haacaaluun garuu kana hin goone. Waa'ee isaa dubbachuun isaa ta'u dhaga'uun barreessuun isaa ta'u dubbisuun hanga har'aatti Oromoo keessatti gadda guddaa kaa'a. Weelluun isaa yeroo dhaggeeffatamu waa lama miira namaa keessa kaa'a. Akka weelluutti ergaa isaa dhaggeeffatanii sammuu ofiif nyaata kan kennan yeroo ta'u, haa ta'utii garuu ajjeechaan nama kanaa sammuu ofii keessatti yeroo deddeebi'u miira gaddaan akkatti miira gammachuu keessummeessan bitaa namatti galchisiisa. Ergaa Haacaaluun boqotee sagalee isaa kan fakkaatan qeerroowwan bakkeewwan garaagaraatii walitti funaanamanii turanii deeggarsis taasifamee weelluu isaa kan gadhiise sin himne. Haa ta'utii garuu Haacaaluu adda kan isa godhu sagalee isaa ishee akka kiilolee sana qofaa miti gootummaa isaadha. Yeroo waa'ee siyaasaa dubbatu xiinxalaa siyaasaa fakkaata. Yeroo waa'ee ilma namaa dubbatu immoo falmataa mirga namummaa fakkaata. Waa'ee Haacaaluu yoo itti dhiisanii malee silaa nama hin dhiisu. Kan galgalaan weelluu isaa dhaggeeffatee hirriba rafuuf yaadee hirriba gaddaa rafa malee akka durii boqonnaan sammuu isaatti hin dhagahamu. Haa ta'utii garuu akkuma inni du'ee boqotee duuti eenyumaaf iyyuu oolu. Haati manaansaa Fantuu Damissoo Haaceenkoo hin duune kan du'e warra isa ajjeesanidha jettee miidiyaa irratti dubbatteetti. Dhugaas Haaceen hin duune. Namni seenaa hojjetu yoomiyyuu hin du'u. Gumaacha lammiisaaf godheen har'allee onnee sabaa keessatti akka nama jirutti yaadatama. Waxabajjiin 29 guyyaa Haacaaluuti. Warreen dhugaadhaaf Oromoo jaallatan siidaasaa Amboo keessatti maal fakkeessanii akka dhaaban argineerra. Warreen immoo Oromoo fakkaatan Oromoof dhaabbannoof jedhan siidaasaa maal akka godhanis argineerra. Wantoota nama taajjabsiisan tokko lama jedhamee dubbatameen xumuramne garaaf kan biqilee argines dhageenyeerra. Duutisaa diinaaf gammachuu ta'us haa ta'utii garuu Oromoon Taaddasaa Birruu dhabee, Elemoo Qilxuu dhabee, Maammoo Mazammir dhabee, Eebbisaa Addunyaas dhabee kan isa fakkaatu kan akka isaatti biqilu waan hin dhabneef akkuma gooticha Haacaaluu Hundeessaa Oromoof ka'e kan isa fakkaatan ija diinaatti barbadaa naqan siidaa Haacaaluu onnee isaanii keessatti kan baatan. Har'as boris hanga dacheen kun lafa kanarra jirtutti Oromoof inuma dhalatu. Albamni sadaffaa Maali Mallisaa Haacaaluu Hundeessaa baases harka uummata Oromoon dabira ni gaha. Akkuma kaleessa jaallatan har'as boris itti fufee uummanni Oromoo inuma jaallata. Duuti Haacaaluu Oromoodhaaf eenyu diinni isaa eenyu firasaa akka ta'e adda baaseetti argisiiseera. Weelluun Galaanaa Gaaromsaa Walagarraa fi Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq akkanumallee weellistoota biroo sirreetti Oromoo borii dubbatu. Waan hundumaa ol Haacaaluu waan jibbu waan tokkodha. Oromoo
Oromoo ajjeesu. Har'as dhaamsisaa boriif nuuf haa ta'u. Oromoon tokkummaan yoo walii gale malee qabsoo fi injifannoon duubatti harkifatti. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 waa'ee gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa yoo dubbatame nama hin dhumu. Jechatu wal nama jalaa dhaha. Afaantu nama didaa. Imimmaantu ija namaarra yaa'a waan ta'eef har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Biyya keenya biyya nagaa, lammii keenyaaf boqonnaa hawwii